بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel كامل ميديا جلت رقمتن أسعد الله مساءكم بكل خير. إيقا بليوان كينيا بقى قويا جالة ما قويا خمسة قويا دلقان نما خيرين كيسا والباتو بقى ربين اتين سنجه نسنين جلا أكما بيكمو yeroo irraa gara yerootti darsii fi sagantaa hadiisa qalbii namaa gammachiisanii fi ayatoota immoo waahii muraaqabaa, waahii eeggannaa, waahii rabbiirraa sodaachuutii fi waahii rabbiin bakka marattuu namaa waliin jiraatu kanarraa yeroo tokko tokko walii dubbanna. Baarakallahu fiikum. Isinis immoo nafaana buutanii waan darsii waliin goon dhaggeeffachuun isin irratti barbaachisaadha. Sheer gootaniis ajirii kana keessaa argachuunis isiniif gaariidha. Maaliifi sababiiti gooteen namni tokko dhaggeeffachuu mala, tariitii waan tokko irraa barachuu mala, tariitii immoo gorfamuu mala, tariitii nama biraatuu gorsuu mala. Kanaafuu ayatoota rabbii irraa hadiisa rasuulaa sahiha irraa walii dabarsinaa jechuu. Baarakallahu fiikum. Baga rabbiin jiraachisee sa'aatii kanaan hunda keessanuu gahe warri amantii biraas ashamaa harka fuune baga jiraattanii yoo nageessan isiniin jechuun barbaada hunda keessaniinuu. Ergan akkas jedhee muraaqabaan maalii? Muraaqabaa wanni jedhamu maali? Muraaqabaa jechuun eeggachuu waan eeggatamurraa dubbanna. Eeggachuun maali? Gabrichi maalirraa eeggata? Rabbiin immoo akkamitti nama faana jiraata? Rabbiin akkamitti nama qeexa? Wataddara akkamii qaba? Kanarraa ayatoota qur'aanaa tokko tokko irraa suuraa shu'araa, suurata sajdaa fi aali imraan, alfajir bakkoota hedduu keessatti rabbiin qur'aana isaa keessatti waa'ee kana dubbatee jira jechuu. Rabbi maal jedha? qaala Allahu ta'aalaa الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نبي محمد اتي آيا بوسيت ربين إسا سي أرجو يرو التدابت يرو سجود دلين ور سجود أبو ولين ربين سي أرجارا جدين ماليف إجا ربي جلا ونتك مسكال زران ونتك قون سيلير ربي جلا ونتوقت هنجرتو جتو. إجا ربين كناف suuraa gartee shucaraa gartee ayatoota 219 keessatti alladhii yaraaka xiina taquumu wataqallubaka fi saajidiin jedheen rabbiin si argu sana yeroo tolkaatee dhaabattus yeroo sujuuddus warra gartee sujuuddu waliin jedheetu rabbiin ayaa kana itti buuse jechuu. Suuraa biraa keessatti suurat alhadiidiin keessatti maal jedha? qaala Allahu ta'aalaa wahuwa macakum aynamaa kuntum. Rabbiin isa isinii waliin jiru aynamaa kuntum waxaythumaa kuntum bakka taatanitti, eddee seentanitti, gaara seentanitti, mana keessa jiraattanitti, bakkuma kamittuu taatan, bakkuma kamuu seentan rabbi isinii waliin jira, isin arga jechuu. Ija namaarraa dhokattan, ija namaarratti mul'attan, eddee lixxanuu lixxan maal jedha? wahuwa macakum aynamaa kuntum. waa mana keessa galtee ijji rabbiin an argu, waa goda keessan jira ijji rabbiin an argu, kun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. maal jedhee? wahuwa macakum aynamaa kuntum jedheeti aayaa isaatiin dubbate waan ta'eef. suuraa aali imraan keessatti inna allaha laa yakfaa calayhi shay'un fi lardi walaa fi الsamaa'i. inna allaha rabbiin laa yakfaa calayhi shay'un isa jalaa wanni dhokatu hin jiru. ija rabbi jalaa xiqqaanis guddaanis wanni dhokatu hin jiru. fil ardi walaa fi samaa'i dachii fi samaa'i keessattillee xiqqattee dachii keessattilleen samaa'i keessattilleen wanni ija rabbii irraa dhokatu hin jiru jechuu. rabbi kanaaf suuraa gartee aali imraan keessatti إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
akkana jedha dachii keessas samii keessas muraaqabaa keenya keessa jira ija keenya jalaa fagaatuu hin danda'u wannachi keessatti dalagama martinuu jedha jechaadha amma saayaa biraa keessatti suuraa fajrii inna rabbaka labilmirsaad rabbiin kan kee saahiba maaliiti saahiba gartee qeexaati takki immoo saahiba gartee soronkoo gartee qeexaa jechuudha akkaan qeexa jechaadha ilma namaa jalaa dhokachuu ni dandeessa takkii mana wayii jala galuu dandeessa takkii goda wayii jala galuu dandeessa takkii immoo waanuma feete itti takhayyalteet jalaa miliquu dandeessa rabbiin immoo inna rabbaka labilmirsaad mirsaada beeytaami akkanatti ija isaa fi lafiititti si arga jechuudha ija isaa fi lafiititti si arga si qeexa jalaa bahuu hin dandeessu rabbii guddaa jalaa jechaadha kanaaf egaa rabbiin waan isa jalaa dhokatnee goonuu fi waan inni nun argu jennee goonulleen rabbiin karaa haqqaatti hunda keenya iyyuu haa deebisu jechuudha ammas aayaa biraa keessatti maal jedha يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جدا سورة غافر كيستي آياتوني وائي كنا دبتا هدو لا تجراني آياتوني وائي ربين مراقبانا ما قجو ربنا ما يقول ربين جلا واتوكو وني توكو أكهن نكني آيان وانا كانت نما كاسو في آيان وانا كنا دبتو با يساتو جرا يجولا إغانوتي irrumaa waan xiqqoosii fudhanne malee aayaan hedduudha kan waa'ee kanarraa dubbatu kan waa'ee gartee rabbiin nama eegurraa dubbatu ومن الحديث حديث الرأي مو عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الراديميتي وهو من أهل اليمن معاذ كنكا ورغرتي نما يمنيت اللي دعوة دا فرقمي جده غافر رسالان رسوله بك هندت فچاو جچودا قال رسولني جدا اتق الله حيثما كنت بكما جرت ربي سداد واتبع السيئة الحسنة يو بدي وهيد لقد دفيتي تلتو دلقي تمحها وسيف حق جچو dilii tokko yoo goote dafiitii toobadhu gama rabbiitti miidhaa tokko yoo goote dafiitii gama rabbiitti arifadhuutii toobadhu rabbii kee kadhu tamxuhaa gartee sii faqxii وخالق الناس بخلق حسن ilma namaatii waliin jiraadhu haala gaariidhaan ilma namaa waliin jiraadhu haala gartee bareedaadhaan ilma namaa waliin jiraadhu haala gartee zulmii hin qabneen jedha jechaadha حديث قرت ابن عباس الرادي من رتي رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ابن عباس نجد قيات كون انتهي دوبا قرتي رسولات ودل لتين دوبا إساكا انتهي جد فقال نجد يا غلام إني أعلمك يا قربا سنبر سيسا جد الرسول لي يا قرباننا سنبر سيسا جدين كلمات جت وهي احفظ الله يحفظك ربين ايقد ربي سي ايقا احفظ الله تجدو تجاهك ربين ايقد فول دركيتي تلتو اني ستي اولو اغرتا نان جديتي نغرس رسولي قياتك اذا سألت فاسأل الله يو كدت ربي قفكدو ilma namaan kadhatin ilma namaatiin mas'alaa qabeenya inni harkaa qabu fakkeenyaaf yaa abalu jannata gartee kunooti akkan galuuf akkana naa godhi hin jedhin yaa rabbi yaa tokkicha kiyya jannata na galchi jedhiin kanaaf rabbii kan kee qofa kadhu yeroo kadhattu
ilma namaatiin jannata na galchin jedhin, ilma namaatiin dureessa na godhin jedhin. yaa rabbii ati tokkicha dureessa na godhi jedhiin. rabbi irratti hirkadhu malee ilma namaa irratti hin hirkatin jedheen na barsiise. wa iza istacanta fastacin billaah, yoo of gargaarsifachuu barbaaddelleen yaa rabbi na gargaari jedhiitii rabbumaa kan kee kadhuu jedheen. waclam beeki أن الأمة أمني لو اجتمعت osoo walitti qabamanii alaa an yanfacuuka bishay'in waan tokko si fayyaduudhaaf osoo walitti qabamanii jedhanii lam yanfacuuka illaa bishay'in waa tokko sin fayyadan waan tokkon malee qad katabahu allaahu laka shay'ii rabbi sii barreesse waan kana ni argatta rabbi siin jedheen alatti argachuu hin dandeessuu jedheen. waclam ammaasis beeki لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. بيك أمس المنا ما سدرروا الأفسوك هي يو ربين سلا سدررا جد ملي يو سلا ربين سيدبر سملي أزلت سميد أني جتشو مالف غافا غرتي غراها دكيتي كيستي hagana jiraataan umrii hagana lafa kanarra jiraataan rakkoo kanaat isa muudataan namichi kun nama gaariidhaan namichi kun nama badaadhaan namichi kun nama gartee qabeenya jiraatu namichi kun nama dhabee jiraatuun gaafa sana gartee sii murtoofte kanaaf yaqiina kan kee gamuma rabbiitti deeffadhu jedhe jechaadha. an anas radiyallahu anhu qaala ni jedhe innakum isiniin kun latacmaluuna camalan dalagaa wahini daladdan hiya adaqqu fi acyunikum isin hin xiqqeeffattani ija keessan irratti min ashacri rifeensarra kunna gartee kunooti nacudduhaa calaa cahdi rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam min almuubiqaati waan amma isin gizee keessan kana yeroo itti qabdan kana xiqqoo kana ilaaltanii rifeensa mataa caalaa xiqqeeffattanii isiin kun dilii miti jettaniiti itti dalagdan kana zamana rasuulaa muubiqaata irratti lakkoofnaa jedhe. muubiqaata jechuun muhlikaata jechuun waan balleessituu akkaan. kanaaf egaa diliin xiqqoo fi guddoo hin qabdu jennee fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار. أبا هريرة راديميتي حديث قرت متفقون عليه كيست رواية بخاري مسلم كيستي إن الله تعالى يغار ربي الآن إنا فاجد وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. إنا فربي مال جنان نمتي قبرتي والرب الرد حرام قد سنت أفو ربي أكان هنا فأكان جباه أكان قرتي وانا كان أهنجالة جنة. بارك الله فيكم فإن صوابا فمن الله وإن خطأت فمن نفسي والشيطان. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.